namni tokko sagalee ol kaasee karaa koo boo'ichin nufu jedhu. Karaa koo beelliin nufu jedhi. Ana akkasitti namana karaa koo beelliin nufu, karaa koo boo'ichin nufu, karaa koo gadanoon nufu, karaa koo abaarsin nufu. Namni ameen jedhe irratti haa mallattaawam. Karaa kee abaarsin nufu jedhin. Arraa kaasteedhin eebbatu si hordofaa jedhin. Lafati geesse duwwaatu guutaa jedhin. Namni tokko iyyee arraa kaasee lafan ga'ee duwwaan guuteeraa jedhu. Sababa abaarsaa namni ta'u akkuma jiru, sababa rakkinaa namni akkuma ta'u jiru, dhiiga Yesuusiin kan miiccate, kakuu kan qabutti ergaan himaa jira. Akkasiin jedha Waaqayyo. Manatti galtutti, maatii keessatti galtu keessatti sababa eebbaan si godha siin jedha Waaqayyo. Argolgaas. Maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin kana booda illiqeeffatin liqees. Namni kan jiraatu sadarkaa amantii isaa malee beekumsa isaa miti, qabeenyaa isaa miti. Har'a ganama badhaasa tokko ta'a. Warra amantiidhaan jiraatanii badhaasa kennamutu jira.